haasaa Hajii Jawaar irratti hedduu haasofni isaa baay'ee namatti tola. Namoonni isallee komatee waan fedhes jedhuu danda'a. Jawaar garuu ka Oromoo qofaa miti. Jawaar ka Oromoo qofaa miti. Akkasuma ka Sikkoo Mandootis miti. Ka Arsiitiis miti. Kanallee hubadha. Bifa sanii yaada waa'ee Jawaar irratti. Achi bira yoo dabre ammoo Jawaar Itoophiyaa guutuudhaaf bilisummaaf qabsaa'e. Ummata cunqurfamaa biyya sanii hundaaf bilisummaaf qabsaa'e. Amma gamma Jawaar haasaa godhe keessatti waa baay'ee argaa jirra. Wanti argaa jirru garuu Jawaar ka dubbate waanuma badaa miti. Kallattii kamiinuu gama mootummaatiinis gama ummata Oromootiinis gama waraana adda bilisummaa Oromootiis wanti Jawaar kaa'e hundi isaa waan badaa miti. Haa ta'u ammoo dubbiin Jawaartuun dubbii lafa buutuu miti. Dhuguma isinitti himaa. Jawaariin miizaana keessanirra kaa'inaa isiniin jechaa ture. Namoonni hedduu wanti Jawaar jedhe lafan buutuudha. An amma waa takka isinitti himaa as keessatti waan hedduu ulfaataa osoo isinitti yaadiin Jawaararraa haasaa kana keessa dabarsee jira. Ka isin waan takka inni yaadne amma isin baay'inuma nama meeqan laalee kanarraa rukutaa jirtanii inni waan ajaa'ibaa dabarse. Fakkeenyaaf hundi isaa waan barbaadu qoodate amma. Hundi isaa waan isin ajaa'ibu. Fakkeenyaaf amma ani Ahmadi an Jawaariin namummaa isaa jaaladha. Akka kiyyatti osoo siyaasa keessaa bahee jiraatee fedha. Garuu inni isaan godhuu hin danda'u. Maaliif jennaan barumsatti ittiin guddate ittiin wanni jedhe uummanni isa jaalata dandeettii qabuun uummata isaa jijjiirudha. Jaalala Jawaariif qabu yoo na gaafatte siyaasa keessaa baasee cal'ii taa'ii nyaadhuudha. Amma gara mootummaatiin Jawaar eenyu wajjinuun hojjedha jedhe. Kunis rakkina takkaan qabu. Abiyyi wajjiniin hojjedha. Yoo inni natti siqeena dubbise ka bosona jiran marroos yoo inni natti dubbateen dubbisa. Dabratsiyoonis yoo na dubbateen dubbisa. Qaama kamuu qaama siyaasaa ta'ee ittiin dubbadhaa jedhe. Kuni afaan siyaasaati fakkeenyaaf kan akkasitti haa fudhannume. As keessatti garuu waan hedduu ulfaata jira. Haasaa Jawaar godhe keessatti. Amma ana haasaa kanallee kaasu hin dubbadhuullee. Baay'ee ulfaata dubbiin. Dubbiin baay'ee ulfaata. Waan takkatti ammoo Jawaarii kana miizaana keessanirra kaa'inaa waan isiniin jedhuuf ammallee itti isinii dabala. Haasawa Jawaar jalqaba ka jalqabe maaliin jalqabe beeytanii haasofni Jawaar. Mana hidhaa turtee hidhaa mana hidhaa keessa beeloftee dheebottee dararamaa turte ka jedhu kana gaafiin dhufeef. Namoonni tokko mana hidhaa turanii yoo hidhaa bayan waan akkamii deebisan na azzabanii nama kanarraa dhiiga kiyya baafachuu qabaa. Dararaa namni kun na darare dararuu qabaa. Qissaa kiyya baafachuu qabaa. Waan jedhu yaada. Inni ammoo waan ajaa'ibaa dubbate. Waan isin ajaa'ibu. Jawaar maal jedhe? Waa'ee hidhamuu isaa irratti. Akkuma sheekoleen keenya naan jedhan jedhe. Akkuma manguddoon keenya jedhan jedhe. Keeyri maafi jedhe. Maal jechuu isaati? Waggaa tokkoof wayii kana irraanfate akka hidhame kana beela isaa san irraanfate waa maraa keeyriitti hiikkatee jira jechuudha. Mee laala sammuu namaa tana laala. Nam tokko amma dhufee liivii Jawaarii waa jechuun alatti Jawaar maali waan jedhu namaa gammaan galiin iftu jira. Jawaar maali waan jedhu hubadhaa ture. Jawaar jechuun maali? Si taatee namni guyyaa takka si hidhuu miti halkan lama yoo mana hidhaa si bulche gadoo san akkamiin baafadhaaf qabsooftaati. Inni garuu waan kana hunda godhaa hin jiru. Ka'amni inni jechaa jiru galateeffataa jira iyyuu hunda'u mootummaan akkaataa itti qabumsa isaa irratti mana hidhaa keessatti hedduu inumaayyuu hin dinqisiifate iyyuu malee. Federaalaa wanni jiru waan dinqisiisaati gara naannoleetittis gabbu'ee hidhamtoonni naannoleerra jiranis sadarkaa kanatti osoo qabamanii gaariidha. San bira dabree ammoo keeyrii fidhamee iyyuu jedhe Jawaar. Walumaa galatti deebiin inni deebise kana. Nuti ammoo namni baay'een akkasuma jedha. Jawaar hidhamuun keeyrii fi anis jechaa ture jecha kana. Garuu ammoo dhugaa dubbiin keeyrii maafi. Akkasuma jedhe. Keeyrii maafi wanti. Innis ammoo keeyrii maafi jedhe. Amma ammoo inni qiimiin kaayanne beeka. Kana bira dabree yoo isinitti hime waan jajjaba jira. Haasaa Jawaararraa keessatti. Haasofni inni dubbate garuu lafa bu'aan jirtu. Waan isin ajaa'ibu. Haasofni Jawaararra dubbate lafa bu'aan jirtu takkatti illee. Amma waan san biraa achi dabra. Komiin amma sabaaf sablammoota biraa irraa kaate. Waan isin ajaa'ibu. Jawaar Muhammad Itoophiyaa keessatti nagaya biyya kanaa fi waa sochoosuu qaamni danda'u saba sadiin tokko jedhe. Saba Oromoo, saba Amaaraatii fi Tigraay keessaa tokko yoo badee baasanii tokko fi qaban Itoophiyaa keessatti nageenyi dhufuu hin danda'u.
wanti takkas karaa qabachuu hin danda'u jedhee kana kaa'ee Jawaar. Keessattuu waa'ee galaana diimaa irratti gaafa mootummaan federaalaatii fi Eertiraan haala biyya isaanii irratti nagaa walii galan Tigraayin diqqoo daangatti dhiibuun wareegama guddaa biyyas kafalchiise akka diinagdee Itoophiyaatittis waan jedhu kana keessattu amma komiin ka'aa jiru sabaa fi sablammoonni kuwwanis komii jalqabanii jiran. Komiin isaan kaasan maal jedhuudha? Itoophiyaa keessa ka jiru sabuma kana sadiin qofaa. Nuti maaliif saba keessa ooluu dhabne ka jedhu komiin jalqabamaa jira. Laalimee waan isin ajaa'ibu. Jawaar jechuun dubbiin isaa lafan buutu waan isiniin jedhuuf kanaaf. Nuti ammoo Jawaariin sa'aatii kanatti as deebifne sadarkaa gandaatitti sadarkaa naannootitti deebisuu hin qabnu. Jawaar jechuun ka qabsaa'u Oromoo qofa osoo hin taane uummata Itoophiyaa gabrummaa jala hunda jiru bilisa baasuuf. Har'a sabaaf sablammoonni kuuwwan komii Jawaar irra kaasaa jiran. Guraageen, Silxeen, Sidaamaan, Hadiyyaan, Kambaataan, Walaayitaan nu maaliif nu dagate? Maaf maqaa kenna kaasuu dhabe? Oromoo maaf Amaara Tigraay qofa Itoophiyaa keessa ka jiru isa jedhu waan kana waan qabatamaan amma godhamaa jiru isinitti himaa jira. Kabiraallee ammoo hedduutu jira. As keessatti ammoo akkuma isiniin jenne kaa Jawaar nama waa maraayyuu mataalee dubbatudha. Walumaa galatti biyya kana baraaruu qabna jedhe nagayaatti deemuu qabna jedhe gara nagaa qofarratti xiyyeeffachuu qabna jedhe waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo jaarsummaa Keeniyaa deemtee achitti marroo hiikkachiisuuf kana goote ka jedhan sanis waan akkasii keessa hin jiru jedhee jira. Ani marroollee hin dubbifne marroo hiikkachiisuufis Keeniyaan deemne. Ka biraa ammoo marroon qawween lolaa jira. Marroof Abiyyiin Dabratsiyoonis karaa siyaasaatiin karaa kanaan furmaata barbaadna jedhanii na dubbisan an karaa kamiifuu eenyu wajjin dubbadhee gara furmaataatti deemuudhaaf qophoodha jedhe. Qabsoo bilisaa qabsaayaa waan jiruuf. Kana keessatti warri Jawaariif jecha marroo hiikkachiisuuf jecha akkas godhe jedhallee deebii argatee jira jechuudha. Saniin gara kaanitti namni martuu qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo ni deeggara, ni barbaada, ni jaalata. Waraana adda bilisummaa Oromoo waraana marroo osoo hin taane waraana Oromooti. Waraanni kun waggaa 50 dura jalqabe waan har'aatii miti. Isa kana namni martuu akkasitti akka hubatu barbaada. Waan biraa ammoo waan as keessatti naan ta'intu jira. Haasa'uma Jawaar dubbate keessaa wanni sun ammoo waan jabduudha. Mee amma ananatti haafu walumaa galatti nuti ka barbaannu nagaya. Nuti ka barbaannu nagaya. Haasofni sun amma badaa miti beeka. Haasofni amma isiniin jedhu kan amma dubbachuun barbaanne kun haasaa badaa miti. Laakiin haasofni kun hedduu amma namni martu waan isaa keessaa fudhateera. Akkuma isiniin jedhe sabaa fi sablammoonni kun Jawaar maanu dubbachuu dhabe ka jedhu fudhatan. Oromoonis waan isaan barbaadan keessaa fudhatan. Ka Jawaar jibbus waan barbaadu keessaa fudhate. Isinii galaa mire. Ka Jawaar jaalatus akkanuma xanamma osoo liiviillee dhufuu baadde matakka. Gadi ba'eellee dubbachuu yoo baadde watakkallee hojjechuu baadde maaliif jennaan ana yoo Jawaar dubbate akka waan ofii kiyyaa dubbadheeti. An kaleessallee ka qabsaa'e biyya bulchuufi miti. Jabaa namaa hayyuu namaa dagatameef hin dagatamuun qabu ka jedhuuf qabsaa ture. Har'a yoo cal'isellee natti hin dhaga'amu. Waa'ee waraanaallee labsuun nan barbaachisu. Waraan akkas goonaa maalii qaraxi maalii bayi kanallee hin barbaadu. Maaliif jennaan ani hayyuu qaba. Hayyuudhaan masakama. Nama jala deemu qaba. Jecha nama sanii hordofa. Dhugaan jiru kanuma. Wassobuun hin barbaachisu. Ani Jawaar caala siyaasni naagalee achi dabree waan biraan jiru. Garuu ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo diqqeessuu, arrabsuu, irratti duuluu maalii kana keessa hin jiru. Dhuguma jirtu walitti himna. Kana keessa hin jiru. Garuu waraana adda bilisummaa Oromoo bakka Oromoon qarqarsa gaafatetti tumsa barbaachisu hunda ni godha. Ijoolleen keenya ammoo bosona jiran akka qabsoo isaanii gaggeessaa jiranitti qabsoo akka godhaa jiru isaanii waa'ee araaraa irratti mootummaan akka isaan waliilleen gattaa'ee mari'atu Jawaaris kana kallattii kaa'ee jira. Mootummaallee yoo haasaa isaa ka dhaga'u taate akkuma Tigraay wajjiin nagaya buusuudhaaf yaadaa jiru waraana adda bilisummaa waliillee nagaya buusuudhaaf yaaduu qaba. Nuti fakkeenyaaf nama hunda jalaa yoo dhaga'uu baannee waa'ee waraanaa dubbanne lubbuun namaallee badaatuma jirti dhugaadha. Laakiin ammoo araarris yeroo tokko tokko barbaachisaadha. An araara kana akkamitti amana? Fakkeenyaaf na gaafadha. Waraana adda bilisummaa Oromoo kana Abiyyii wajjin akkamitti akka araaramu barbaadda jettee yoo dhuunfaadhaan na gaafatte sitti maal? Tanuma isinii deebisee isin biraa deemu. Waan garaa na qabde ammoo haasaa Jawaar keessaa saniin dubbadhu. Garuu waan hedduu garaa na qabee jira. Badduu miti wanni sun garuu
mootummaafis waan gaariidha wanni sun. Mootummaafis wanti sun waan badduu miti. Waanuma mootummaan barbaadu. Laakiin an akka kiyyatti waan dasnan jedhintu jira. San namni martuu waan barbaadu keessaa qoqqotate maafi. Keessaa funaannatee mire martuu bar keessaa funaannate bar. Anis waan fedhu waan dasna jedhu jira kaanis waan ani walumaa galatti haasofni Jawaar afaan Amaaraatiin godhe jalqabaa kaasee akka isa dhumaatitti parsantii 100% naa ta'eera. Haasaa isaa kun dhiibbaa godhuu danda'a. Baxaamitti dhiibbaa godhuu danda'a. Haasaa isaa kana keessa dhiibbaa jajjaba waan godhantu as keessa jira. Kanniin ammoo zaraazaree isinii naasawwan. Isinii galaami. Zaraazaree nama waan ifneef warra waan galleefsanii ifa godhee hin dubbadhu. Naan barbaachisu waan taateef. Inni afaan Oromootiin dubbatame san isinuu dhageettan garuu afaan Amaaraatiin ka dubbatame hunda zirizzirii isaa gadi baasuu hin barbaadu. Waan haasaa isaa keessatti haasaa eegasa dhumaatiin dubbate hundi isaa haasaa firii qabu mootummas waan fayyadu ummata Itoophiyaas waan fayyadu gara biyyaatittis biyyas waan baraaru wanni Jawaararra dubbate hundi isaa. As keessatti waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti Ahmad ejjannoon kee maali be? Ana amma booda waa'ee waraanaan labsu fakkeenya na hubadha. Ejjannoon kee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti maali jedhii na gaafadhu dhuunfaadhaan deebii sii deebisa maali deebiin kiyya beekta? Ani marroon akka qawwee hiikkatu hin barbaadu. Pereed dhumatee jira. Sii galaa dubbiin marroon dabalatee waraanni adda bilisummaa Oromoo jiru kun akka qawwee hiikkatu hin barbaadu. Laakiin nama waraanan labsu. Maaliif nama akka waraanni adda bilisummaa Oromoo qawwee hiikkatu hin barbaanne? Maaliif? Sababallee isinii. Marroon hidhatee jira. Waraanas waraana gahaa qaba. Humnas humna gahaa qabaa jennu. Wanti marroorraa barbaannu maa inni? Abiyyii wajjin dubbachuudha akkuma Tigraay. Mootummaan Tigraay abiyyii waliin dubbatu marroonis abiyyii wajji dubbachuudha. Tigraay qawwee hiikkataa jira. Hiikkataa hin jiru. Abiyyii waliin haasa'ee naannoo isaa irratti kabajaadhaan jiraata. Marroonoo abiyyii waliin haasa'ee naannoo jiru irratti mirgi isaa kabajamee fi waraana isaa qabatee naamusa eegee mootummaa federaalaas kabajee akkuma Tigraayitti jiraachuu qabaadha. Ani ilaalchi kiyya kana laakiin ammoo fidii qawwee kee tarakkabii koottu as deebiisan ani kana keessa hin jiru. Ammumarraa kaasee jechuun wanti ani barbaadu isa kana waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti. Qawwee hiikkadhuu koottu san keessa hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo qabsaa jiru daangaa Oromiyaa saamamuu fi akka daangaan hin saamamne eegsisuudhaaf. Laakiin ammoo dhukaasee nagaa booressu sanis hin feenu. Maal barbaannare mootummaan federaalaa beekamtii kennee fi nageenni bu'ee jalqaba irratti Oromoon gaafii gaafate qaba. Isinii galaa dubbiin Oromoon gaafii gaafate qaba. Abbaa biyyummaa Finfinnee irratti afaan Oromoo irratti daangaa Oromiyaa irratti isinii galaa ajjeecha hidhaan nurraa dhaabatudha. Abiyyiin jalqaba gaafii kana uummata Oromootii deebisuu qaba. Saniin gara kaanitti marroon waraana isaa qawwee hiikkatee hiikkachuu baatee achi boodasu. Gaafiin Oromoo deebi'ee jira nama booda waan bosona taa'uuf hin jiru poolisii Oromiyaatti dabalame yoo jedhe sam kan murteessu marroodha. Jawaar isarra kanuma lafa kaa'e. Akkuma dabra tsiyoon qawwee isaa qabatee abiyyii wajjin nagaa buusu marroolleen qawwee isaa qabatee abiyyii wajjin nagaa buusuu qaba. Lakki fidii koottuu qawwee abiyyiitti tarakkabii marroodhaan yoo ka jedhamu taate ansaan hin jedhu. Isinii gala yaada kooti bar. Dhumatee jira tana qofa wanni hin barbaadu. Tanarratti walii galla jedhee yaadaan. Kanaan faallaa deemtu ammoo wanni ati deemtuun hin milkaa'u jedhee yaadaan. Kanaaf mootummaan federaalaa biyya bulchaa jiru nuti ka barbaannu waraanni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti uummata isaa nagaa akka eeguuf mootummaan beekamtii kennuufi. Koottuu marroo qawwee as kenni hin ta'u. Dabra tsiyoon illee qawwee kennaa hin jiru. Marroollee wanni qawwee kennuuf hin jiru. Nuti ka barbaannu ammoo abiyyiif marroo jidduutti dhukaasni akka dhaabbatudha. Dhukaasni dhaabbate jechuun ammoo marroon qawwee isaa fidee abiyyi kenni jechuu miti. Isa kana sammuu kee keessa kaadhu Oromoon hundi dhumate. Saniin gara kaanitti hawwanni amma booda Abiyyi Ahmad samii gabbuusee lafa ol kaasee gubbaa baasuuf hin jiru. Fixeeraan. Maaliif jennaan? Gaafa namni si dura deemu hayyuun kee tokko tasgabbii uumuu qabnaa. Ka wal lolaa jiru waliif fiduu qabnaa. Bifa kanaan waa baraaruu qabna gaafa inni jedhu an dhufee dhoqqeetti haruu hin qabu. Isuma jala deemuu qaba. Isuma jala deemuu qaba. Beekaa namaa jechuulleen akkasuma. Namni hayyuu jala masa kamne namni akkuma arga utaalu beekaa miti sun. Warra kaleessa wajji qabsaayaa turre har'a nu arrabsuu jalqabee jira. Waanii namaan beekanii bar. Warra kaleessa waliin dalagaa turre har'a nu ergamtuu godhanii isaan qabsaayaa ta'antu jira. Jara akkanaa kanaa deebiin deebisina. Isinii gala anarras Boris Oromoodha. Marroodhaaf Jawaar ija takkaan laala. Marroon qawwee isaa lafa kaayee akka abiyyitti rakkabuun barbaadu.
Si galee gaafii Oromoon gaafatee aga deebii argatutti wanni marroon qawwee fidee Abiyyi kennuuf hin jiru. Jawaar fa'aas ka jechaa jiran kanuma gattaa'ii mari'adhu Tigraayis marroo waliinis. Dhume kana caala wanni ati barbaaddu hin jiru. Kaleessa qabsaayaa taanee wajjin Oromoo dubbachaa turre har'a Jawaaritti dhagaa darbu anattis dhagaa darbuu jalqaban jechuudha. Haasaa keenya nu jala deemanii kutanii kunoo akkana jedhee balu jedhan. Nuti jara kanaa bakka hin qabnu. Warri Jawaar irrattis ololu. Warri marroo irrattis ololu. Xilaata Oromootii quba qabaadha. Warri Jawaariinis waa jedhu. Warri Woboonis waa jedhu. Oromoo warra diiguudhaaf qophaa'edha. Warra imaammata hin qabne, warra kaayoo hin qabne, warra gara itti deemu hin beekne, warra karaa bade jarrisu. Sinii galee nama qabsaayaa ofii hin jedhu. Oromoof dalaga ofii hin jedhu. Ka waan dalagu hin beekne jechuudha sun. Sii gala marroof Jawaar qabsaayaa Oromooti. Marroon qawwee qabsaa Jawaar karaa nagaatiin qabsaa. Oromoo irraa manni eegamumaa inni marroon qawwee isaa Abiyyitti rakkabuu hin qabu. Gaafni marroon Abiyyitti rakkabu qawwee gaafa saboonni biraa warri Itoophiyaa keessa jiran qawwee Abiyyitti tarakkaban qofa. Maaliif jennaan Oromoon bara mara wanni qawwee fidee tarakkabuuf hin jiru. Oromoon wanni gaafachuu qabu tanuma. Saniin gara kaanitti Jawaar dhagaa itti darbu. Marroon goota kiyya Jawaar akkasii kuni wallaalummaa macarrasha. Sinii galee ujoolle kana keessaa baya keessattuu isa kana lammaffarratti ammoo namoonni tokko tokko kam isin beeyta ka wajjin qabsaa turretu har'a ammoo Jawaaritti dhagaa darbuu jammaran. Kaleessa namni Jawaaritti duru eenyunni obbo Diyoodha. Har'a nama kaleessa Jawaariin qabsaayaa jedhee ana kana fakkaatee na wajji qabsaayaa turetu Jawaaritti dhagaa darbata. Inni maal ta'ere inni sabboonaadha. Jawaar ammoo Oromoo irra dhiibbaa godha. Jawaar har'a tanalaa osoo jarri Facebook irra ta'anii nama 203 jecha shira xaxan waan biyya san keessa jiru hunda Jawaar irra fooyyee fide. Nama hedduutu hidhaarraa bayaa jira. Waa hojjechuu barbaachisa iyyuu miti dubbiin jiran. Isinii gala namni tokko tokko ani qabsaayaadha. Dhugaa qabsaayaa eegataatan Jawaar caala eega qabsaa taate Facebook irra hin taa'in. Si galee Facebook irra teettee ammoo nama lama amansiisuu hin dandeessu. Akkuma marroo sayyoo dhiira taate qawwee qabadhu seeni. Yookaan waan Jawaar jedhu dhagayi. Yoo san dhaga'uu baatte ammoo dhaqii marrootti dabalame. Hin fakkeessi miidiyaa irra taatee nama 203 irra teettanii mataa nun garagalchina. Egaa achi cittatii qabsaa waraana adda bilisummaa Oromoo taate dhaqi kunoo shamarran teenna. Dhaqaniitiniin waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin achitti dhaqanii waraana jajjabeessanii dhufaa jiran. Isin warri Facebook irraa adabaa oda jettanii galgala ganama diratii dhuttumattan. Galii qabsaa himee sobdu. Sobdoota jiran. Siyaasaaf Facebookaatiin wallahi nama lama masakuu hin dandeenyetu Oromoo adda diiga jechuudha. Gizee mara namni 100 takka laalu. Gizee mara namni 300 laalutu Oromoo galmaan ga'uuf deema. Bar namni jecha isaa jalaan dhaga'u bar. Dubbii isaa kan namni gurra jalaa qabatu. Kanniintu amma waa'ee Oromoo dubbata. Waan Jawaar jedhutti eegan amanne. Jawaar caala Oromoo qajeelchuu hin dandeettu sooshaal miidiyaadhaan. An dhaamsa takka dhaamaaf warra qabsaayaa Oromoo fakkeessan miidiyaalee tokko tokko argaa jirra. Isinii himee ture kaleessa illee maqaa dha'ee. Isaan kanaan Oromoon deebisuufi qabu. Yoo dhugaa marroo jaalattan karaan ittiin marroo bira dhayxaniin jira dhaqaa marroo waliin qawwee qabadhaa qabsaayaa jedhanii. Yoo san ta'uu baaten ammoo adabatanii hayyuu Oromoo sooshaal miidiyaa irra jirullee kabajanii waraana adda bilisummaa Oromoos kabajanii tokkummaa Oromoo kabajanii deemuu qaban. Namni dhagaa garaagara na darbatu Oromoo diigaa jira. Namni marroo faarsee Jawaarii dhagaa darbatu Oromoo diigaa jira. Sinii gala osoo beeytanii bar dubbiin har'a dhumatee bar. Jawaar har'a dubbii fixee bar. Marii biyyoolessaa milkeessuu barbaannaan mootummaan jedhe. Waraana Tigraay waliin godhu dhaabuu qaba. Waraana marroo wajji godhu dhaabuu qaba. Qaama kamuu qaama siyaasaa Itoophiyaa jedhamu waliin mari'achuu qaba. Gaafa kana mariin Itoophiyaa milkaa'aa egeree Itoophiyaatiif kanatu furmaata jedhe. Kun yoo ta'uu baate ammoo keessatti hirmaanneef bu'aan qabu kasaaraadha. Jedhee kana lafa kaa'e. Kana bira wanni dabre ammoo hin jiru. Saniin gara kaanitti dubbii buufuu, dubbii achi dha'uu, dubbii as dha'uu, ani qabsaayaadhaa, ani maarreedhaa. Waa barreessuun rakkoon qabu. Hojiidhaan agarsiisi yoo dhiira taate. Yaa akka marrootitti yookaan akka Jawaaritti. Anamma mooralii ittiin Jawaar dura dhaabbadhu hin qabu. Mooralii ittiin marroo dura dhaabbadhu hin qabu. Lamaan keessaa tokko filadhu. Yookaan akka marrootitti tokkummaa Oromootiif qabsaa'uu bosona seente. Sooshaal miidiyaa irratti yoo teette akka Jawaaritti tokkummaa Oromootiif dalagi. Hundi isaa ka bosona jirus ka sooshaal miidiyaa irra jirus Oromoodhaaf dalaga. Isa kana amanuu baatte taanaan marroo faarsaa Jawaarii dhagaa darbatte taanaan nama 10 wayii nama harka sii rukutu yoo argatte
kudhanii saniin Oromoo bilisoomsuu hin dandeessu beeki. Isinii galaami nama kudhan qabattanii deemuu hin dandeessan. Yookaan nama lamaa sadii walitti qabdee Oromoo bilisa baasuu hin dandeessu. Oromoo bilisa baasuu barbaannaan hayyuu Oromoo kabajuu qabda. Ka bosona jirus kabajuu qabda. Tokkummaa Oromoo irratti dalaguu qabda. Bakka guruppiin lamaa sadii koomantii na barreessite jegnaadha naan jette way goota koosiin jedhanii bakka onnee onnaa darbaa jettaanii onnee osii darbanii ati yoo kana qabsaa yaa ufseeta. Laala nama jecha keessan akkanatti xireeffatu jira. Nama 20 qabattee Oromiyaa bilisa baasuu hin dandeessu. Tokkummaa Oromoo irratti hojjedhu guruppiidhaan hin fiigina. Nama lamaa sadii ijaartanii hin fiigina. Oromoo bilisa baasuu barbaannaan qabsaayaan Oromoo hunduu siif tokko. Ani amma sitti meera. Marroon Oromoodhaaf qabsaaya. Jawaar Oromoodhaaf qabsaaya. Karaa nagayaatiin marroon karaa qawweetiin. Jawaariin marroon qawwee qabatee Abiyyi dura dhaabatee fi Abiyyiin Ahmad Jawaariif isaan lachuu kam akka qawwarraa hiikuu barbaadan hundi isaaniitu akka wajjin ta'anii dubbatan barbaada Jawaar. Kana caala maaltu jira? Saniin gara kaanitti Oromoo isinitti maan. Nama lamaa sadii qabatanii hanguruppii kana nama sadii qaba nama 5 qaba. 5 tiyya qabadhee deema. 5 ta'e qabadhu Oromoo takka bilisa baasuu hin dandeettu. Ilaa zalaalamati nama 5 isa wajjin walitti buuta malee kuni furmaata akka hin taane hubattanii sadarkaa kanatti akka deemtan isiniin jechuu barbaada. Ka waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa suni dhimma kiyyaaf keetii illee miti. Waan anaaf sii oliitisu. Isinii galaa dubbiin dhimmi Jaalmarroo dhimmi Dabratsiyoon dhimmi Jawaar anaaf isinii oli. Nuti yaada bilchaataa dubbachuudha. Kaleessa Jawaarii ni dharraa baasuuf dubbanne. Jawaarii dharraa bahe. Yaada Jawaar jedhe jala deemuudha nuti har'as. Hoggansa keenya kaleessa sitti amannee jala deemne har'a sitti amannee jala deemne. Bakka dogoggora inni jirutti gaafii gaafannee sirreessuu dogoggora nagarree jechuudha. Isinii galee qawweetti sagafeene yoo amanne Jawaar kaleessa illee qawwee hin qabne. Marroon qawwee harkaa qabaami. Qawwee marrootitti sin amana Oromoo. Laakiin ammoo qawwee kana murtii kan itti kennu marroo qofa Jawaarii miti. Tana kaa dubbii marroodhaa dhiisuu dabar. Waa'een marroo qabdi waa'een Jawaar qabdi. Isaan lachuu garuu tokkummaa Oromoo irratti hojjechuudha. Nuti kamuu xireeffannee kamitti duulaa hin jirru. Kanaaf warri ammoo asiin garana dhufee godhee dhagaa darbatu kuni sirraaya. Nuti hayyuu kenna ni kabanya ni amanna. Gaafii ni gaafanna bakka sabaa irratti rakkoon bakka jiru in gaafanna nuti hundi walgayiin bakka maratti godhamaa jiraame kootu gaafadhu badiin jira bakka kanatti badii yoo jiraate gaafadhu deebisii deebisan. Saniin gara kaanitti ani qabsaayaa of fakkeessee nama saba kanaaf jechaa fi waa mara xiinxallee lafa kaa'u hayyuu hunda diqqeessuun hiikallee qabanatti hin fakkaatu. Guyyaa nama kabanyullee barachuu qabna. Nama hunda diqqeessinee nama hunda gabbuufnee nama hunda dhabamsiifnee akka itti Oromoon bakka barbaadu gawwee dullee nama dhiba. Laakiin ammoo hayyuu kana kaleessa hayyuu wanni mana hidhaati akka inni bahu qabsoofneefuyyuu haasaa isaa dhageennee yaada isaa jala deemuudha. Har'as taanaan yaada isaatiin alan baanu nuti. Oromoo 1000 isa jalaa dhagaya. Ummanni Itoophiyaa 1000 isa jalaa dhagaya. Isin namni firiin 2-3 ol utaaltus gad utaaltus Oromoo fi miti ati. Warruma kaleessa amma inumaayyuu faallaa garagalee dubbiin. Ijoollee makaleessaattu qabsaayaa ta'aniitiin duulaa jiran. Osoo waan argin duuluun kun ammoo gaarii miti. Sirreeffadhaa isiniin jenna. Aga dandeenyetti ammoo nuti waa'ee Oromoo irratti dalaguudha. Qabsaayaa Oromoo hundaa ija takkaan laaluudha. Nuuf Oromoon hunduu tokko. Qabsaayaan Oromoo hunduu tokko. Kana garas qabnee kana garana qabuun bu'aa takka nuun qabu. Kanaafi bakka gammaddan isin hundi keessanuu uummanni kenna. Waggaa 2 wayi guutuu Jawaar Mohaammed eegaa turre ijaanis sagalee itaatis dhaga'uudhaaf dheebochaa turre. Har'a akka gaariitti dheebuu baanee jirra. Kallattii lamaan guyyaa takka keessatti dhufeetiniin haasaa isaa dhageeffannee toltuuf hamtuullee waan jabduullee waan gaariillee keessaa funaannannee jirra jechuudha. Nuti xawalwaallummaa hin qabnu. Anamma xawalwaallee miti. Ejjannoo qaba. Wanti takkatti inni irraa eegamu maali ana? Waraana adda bilisummaa Oromootii tumsuudha. Waan barbaachisuun bira dhaabachuudha. Sankaleessallee godhaa ture har'as itti fufa. Xawalwaallee jechuun nama Jawaar Mohaammed arrabsu marroo fakkaate. Xawalwaallee jechuun nama Profeesar Maraaraa waa jedhu marroo fakkaate. Isaan kuni Oromoodhaa qabsaayaan jiran amanaa fudhadhaa diqqaa guddaan kee liqimsi fudhu. Watakka ila ani soba takkan beeku. Namni marroo faarsaa Jawaar arrabsu Oromoo diigaa jira. Dhuguma isinitti himaan kanuma wanti jirtu kana qabadhaa bifa saniin akkasitti deemaa isiniin jechuu barbaanne
ani nama tokkoof lama harka naa rukute san laalee Oromoon bal'aan maal jedhaallee laaluun barbaachisaadha bar. Akkasii bar dubbiin. Anarra yoo waa dubbadhe ummanni Oromoo bal'aan guddaan xiqqaan sheeyni qeesiin maal jedha waan kanarratti yoo kana madaaluu baatte simmeeti makee dhuftee qofa buu gootee kutte hiikan qabu. Nama gugurda jira. Kanu jala deemnu Jawaar maleellee kumaatama jira. Qabsaa'ota hedduu jira biyya alaa kana keessa. Isaanuyyuu miidiyaa irratti baanii waa waliin jechuun qaban. Bakka rakkoon jiru keessaanis walitti dubbatanii sirreessuu qaban. Ka ati baatee miidiyaa irra ooftu kuni bu'aa takka hin qabu jechuu kiyya. Warri waan kana godhaa jirtan dhaabbadhaa isin busheessaa wanni kun. Hiikkaa takka isin hin qabu. Isinii gala. Kanaaf akkasitti osoo of laaltanii galmee hangaa saafaa keessan seenina. Galmee jara kaleessaa keessan galina. Osoo waa'ee kanarraa of qusattanii hedduu natti tola. Tokkummaa Oromoo barbaannaan ka bosona jirus ka mana jirus Oromoodhaa tokko. Nuti nama dhugaa Oromoo irratti qabsaa'utti hamtuun barbaannu isa kan akkasitti uummanni keenya akka hubatu isiniin jechuu barbaada. Haasofni kiyya kanuma waliigalatti biyyattii waan itti buutu kama waliin laallu ta'a. Taasifaanni jira jedhee jira Jawaar Mohammad. Biyyi kuni yoo waliigallee wajjin dhaabbanne biyya kana waan tokko godhuu hin dandeenya jedhee jira. Kunis waan gaarima jennee yaanna. Nuti agarraatitti Oromoon sadarkaa itti of ta'ee kophaa isaatitti Oromiyaa biyya dandeette ijaarachuu sadarkaa sanirrallee hin jirru waan taateef akka Itoophiyaatitti itti fufuudhaaf waanuma hayyoonni keenya nuun jedhan jala yoo deemne gaariidha. Guyyaa san gaafa hundi isaanii Tigraayis abbaa biyyummaa isaa labsatee Amaarris biyya taana jedhe san Oromoolleen gaafa san mataa walii as qabatee fala barbaadataa jechuudha. Waan san hin ta'iniin maqaa Itoophiyaa kun haga jirutti ammoo hayyootuma keenya jala yoo deemne gaariidha jedhee yaada. Kuni xiinxalla kootii nuti waraana adda bilisummaa Oromoo akka hidhannoo irraa hiikan hin barbaannu. Isaanis ammoo hidhannoo namni isaan hiikkachiisu hin jiru waraana of danda'e qabanii humna gahaa qabu. Kanallee akkasitti hubachuu qaba namni keenya kana sadarkaa saniin madaaluu barbaachisaa. Isiniin jechuu kiyya. Kanaaf wanti jiru kana galatooma hundi keessanuu jaalattootaa fi dinqisiifattoonni Haajii Jawaar baga gammaddanii warri Jawaar jaalatu warra hedduu dhukkubsate nama hedduu dhukkubsate akkuma isin agartan kuni akkanuma Jawaarii waan yoon kaleessa illee hin dandeenye gara fuulduraatti illee hin dandeessu. Kanaaf garaan isin hin dhukkubini inumaayyuu faallaa Jawaar yoo deemtanii coggaaruu ta'an hin dhukkubsattanii ciiftan dhugaa isinitti himan inuma siree marra galtan. Maaliif jennaan isa rabbitu ummata isa jaalachiise haasaa isaattu haasaa qiimaa qabu haasaa bu'aa qabu ummanni isa jibbuu hin danda'u. Ati garuu Jawaar ummata jibbisiise jettee yoo deemte garaan si dhukkubaa hin dhukkubsattaa isa dhumaa irratti siree raggaluun kee waan hin oolle waan taateef kanarraa of qusadhaa isiniin jennaa warri dhukkubsataa jirtan namoota hedduu agarre kaleessa Oromoo dalaynaa jayyaarra ka Jawaar irratti duulaa jiru warri duraan Jawaarii waa jedhu dhiisee baramu inumaayyuu haarawatu jalqabe. Haaromni kunniin amma isin dhukkubsattan shakkiin qabuun maaliif jennaan jaalalli Jawaar guyyarraa dabalaa deema ummanni Itoophiyaa hundi dabalaa ati ammoo as keessatti adada jaalala isaa kana agartuun garaan si gubataa garaan si dhukkubaa coggaarraa deemtee isa dhumaa irratti bilaasha waan taatuuf kanarraa of qusadhaa nama jibbuu irraa of qusadhaa jaalala barachuu yaala jaalalli bareedaadha. Jaalala namaa yoo qabaatte gaariidha. Garuu Jawaarii hin jibbitus situ dhukkubsata malee ummanni isa jibbu hin jiru jechuu kiyya. Jawaarii nama lama sadii si jaalatu jaalata seetaati gizee nam tokko barna ajaa'iba bar nama lama sadii nama isa jaalatu hin qabu beeta akkasitti nama kaanis madaaluu barbaada nama lama sadiitu yookaan abbamaa faara isaa obboleeyyan nama isaa faatu isa jaalata beeta Jawaariin sadarkaa sanitti fiduuf deema inni akkasii mi dubbiin kan akkasitti akka deemtan yaada qabaani. Dhiifama yaada keessan isinirraa carraa isinii kennaan jiru ani aguma kana isin dubbisuu dhufe Oromoon walumaa galatti hayyuu jalaa dhaga'uun barbaachisaadha. Nama tokko cal jedheetumaan akkanumaan ima iyyu kanniin illee uf qusachuun barbaachisaadha. Nuti martuu iyyaa turre garuu wanni iyyaa turreef kaleessa mataa keennatu nurraa hidhameef iyyaa turre. Mataan keenna gaafa nuu bahe ammoo ajaja isaa jalaa dhageennee isa jala deemuudha hojiin keenya. Isinii galaa dubbiin. Anarra Jawaariin bira taree waa'ee Itoophiyaa xiinxalluu hin danda'u. Maraatuudha barku. Dhugaa isinitti hima maraatu. Achi dabree Jawaar bira kutee Itoophiyaa xiinxalla yoo jajatu taate sammuu dhukkubbiidha kun. Kana jechuun waraana adda bilisummaa Oromoon kabajuu miti bar.
nam tokko akkasitti hin faamina wallaahi dhugaa siif himaan bakka Jawaar jirutti siyaasa xiinxalluu hin qabu maaliif biqaati yallam dandeettis hin qabu beekumsas hin qabu kaleessa nuti kayyaa turreef hidhamuu Jawaartu nu ijisiise maaliif hidhama namni kun maal balleessee hiitan yakki isaa maali badiin isaa maali kanaaf iyyaa turre har'a garuu ani siyaasa xiinxalluu nan barbaachisu waan natti dhagaame waan tokko tokkoon dubbadhaa garuu siyaasa akkana godhu san amma Jawaari maa dhiifna isuma jala deemuudha tamarroollee marroon ajajaa kennaa loltuu kennaa marroo jala deemuudha karaan kiyya kanumaan saniin gara kaanitti waraana adda bilisummaa Oromoo wanni na jibbisiisu takkas hin jiru hin jibbu boris tokko tokko dhufee ka duula waraana adda bilisummaa Oromoo irratti banu duula bani akka feetetti hin duullu nuti ka dhufee Jawaar irratti duula banu duula takka Jawaar irrattis hin bannu qabsaayaa Oromoo kamuu ni kabanya jala yaana isinii gale akkasii osoo namni beekaan jiru ofii kennaa ofiin cinqinu jechuu kiyya Jawaaris alhamdulillah galanii rabbiin badinii dubbatee jira akkaataa itti deemuu qabnus waan furmaata godhatuu qabus waa hundaayyuu kallattiidhaan itti deemneetuma dhageeffanna haaluma kanaan deemnaa marroonis hujii isaatti jira tamarroollee achii waan marroon godhes dhageeffata asiin Jawaaris waan godhaa jiru dhageeffata akkanatti itti fufuu qabna malee qabsoon keenya kanuma fakkeenyaaf amma Jawaarii kana osuma isaan bu'aan buusan jedhuun mootummaa kana har'a waa baay'ee fooyyee fichisiisaa jira kololeel gammachuu ayyaana har'a dhiibbaa guddaa ka godhee akka isaan hiikaman godhaa jiru Jawaari mafaa hiikame mana ga'eennis kuno ka hafanis hiikamuu qaban nuti akkana deemuu qabna hayyuu yoon qabaanne hayyuu jala yoon deemne nama ta'uu hin dandeessu gaafa Jawaar gadi ba'ees ani waan beene cal jedhee yoo iyye bu'aa maalii qaba nuti ammoo inni takkatti hin jechuu qabnu warri hayyoota kenna koloneel gammachuu ayyaanaallee ba'ee cal daawud ibsaallee hiikamanii jiran amma kanuu hafe nama hedduu jira Oromoon har'as ajjeefamaa jira du'a Oromoo kana ammoo Jawaar qofaa miti kadhaabuu qabu mootummaanis fala itti barbaaduu qabu kanaafuu falli barbaachisu waliin dubbachuudha akkuma Tigraayin dubbise Abiyyiin waraana adda bilisummaa Oromoollee dubbise osoo qawwee irraa ni hine bakka jiranitti waliin nagaa buusuudha dhukaasa dhaabe atis dhukaasa dhaabe dullee dhaabne ummanni nagayaa kan duune ummanni haa facaafatu haa qotatu nuti kana ka barbaannu akka kiyyatti saniin gara kaanitti Abiyyi arrabsuu Abiyyi ol fuudhuu gafuudhuu kana ofirraa dhiisee jira kanaaf warri mana hidhaa seenee achi dararamaa tureeyyuu homa keerii dubbachaa jira nutis kaleessa ka dhukkubsannee iyyaa turre Jawaari maafi hundaayyuu kara keeriitti deemuu qabna ummanni keenya waa hamtuu keessa dabre ammas wanni kana caala ummata keenya mudachuu ni danda'a isinii gala kakaleessaa caalaa kabiraallee kana ummata waan mudachuu danda'u jira walumaa galatti nageenni barbaachisaadha dubbiin ijoon dubbima Jawaar dubbate tana mootummaan akkuma Tigraay dubbisee Tigraay wajjin haasaa godhaa jiru marroollee dabalatee ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo dubbisee wajjin haasa'uu qaba wajjin haasa'uu yogguu jedhamu qawwee koo fidii koottuu miti qawwee fidanii dhufuun hin danda'amu laakiin ammoo wanni takkatti hin jiru ammoo dhukaasa dhaabaa anis dhukaasa dhaabee isinis bakka jirtanii dhaabbadhaa dhukaasa dhaabaa ummanni haa dalagatu nagayaan furmaata deemna fala akkanaa kana osoo soqanii das nama jedha saniin gara kaanitti an ammoo siyaasallee baradhee ittiin eebbifamee waan akkasii sadarkaa sanii waan hin jirreef warra irra siyaasa baratee seeraan eebbifamee egeree biyya kana irratti xiinxallee kanaan durallee hojjechaa turellee har'a rabbi mana hidhaatii baasee waan jiruuf kallattii kana qabannee akkasitti akka deemnu ergaa jedhu keessattuu namoota tokko tokko ijoollee kennaa deebisuu barbaada wanti biraa ammoo wanni isinii dhaamuu barbaadu warra Jawaar fa'aa dabalatee koloneel gammachuu ayyaanaa fa'aa irratti olola garagaraa oofaa jirantu jira Hacaaluu wal qabsiisanii fakkeenyaaf Fayyisaa waan inni barreesse agartanii jirtanii namoota akkanaa kana ammoo waan gootan takkatti deebiin deebisinaa fidhiisa hunda isaayyuu nama Jawaar arrabsu nama koloneel gammachuu ayyaanaa arrabsu nama Jaal Daawud Ibsaa arrabsu deebiin deebisina cal'isaa jala ufuma isaatii nama deebii isaa deebisu dhabnaan inni callisa waan takkatti tana dhaamaa fanu ijoollee kenna abbaan fedhe dhufee Jaal Daawud yoo arrabse abbaan fedhe dhufee koloneel gammachuu ayyaanaa yoo arrabse abbaan fedhe dhufee Jawaar yoo arrabse Profeesar Mararaa Guddinaa yoo arrabse zim akka waan ijaaniin agarreetitti callisa inumaayyuu deebii deebisnee fi akka inni arrabsu namni godhaa jiru akka isaan nama arrabsan namni godhaa jiru nuhi jechuudha kanaaf isaan kanarraa osoo uf qusanneellee dansaa jedhee yaada kanaaf abbaan waan barbaade haasa'u nuti nama arrabsullee deebii deebisuu haa dhiifnu waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoollee marroodhaa haa dhiifnu waa'ee siyaasaallee Jawaar fa'aa siin jiranii isaan kana haa dhiifnu nuti aga dandeenye dubbachuu numa qabna laakiin ammoo
achi tarree sadarkaa nama arrabsuu sadarkaa nama waa jechuu san Oromoo qabsaa jecha suni nurraa eeggamuun qabu waan jedhu yaada qaba. Bifa akkanaan akka filannoo keessattuu ijoolleen keenya deebii takka akka hin deebifne isiniin jechuu barbaada. Waa'ee Jawaarii wal qabsiisee namni fedhe waan fedhe yoo jedhe callaa itti dhiisa. Callisaa itti dhiisa. Abbaan fedhe waan fedhe simmeetii isaati waan fedhe haa barreessu. Hin deebisiniif deebii takka akkanumatti ilaali cimu. Itti dhiisi. Ofii isaatiinuu waan ta'u dhabee itti dhiisa akira irratti. Kanaaf akkasitti akka deemtan ergaa isinii dabarsuu barbaada. Haga dandeenye haga wallaalummaa kennaa beekumsa qabnu wal gorsuun barbaachisaadha. Kana yaanni kiyya kana galatooma hundi keessanuu haasofni Jawaararraa hedduu biyya saniif hiikkaa guddaa qaba jedhee yaada. Mootummaallee naasaa isaa keessaa ergaa babbareedduu argate jedhee abdii qaba. Biyya kanas akka itti baraaramuu qabdus lafa kaa'ee jira Jawaar Muhammad. Jawaar jechuun wanni dubbiin isaa karaa qabattuuf yeroo baay'ee waan tokko yoo fidu furmaata isaallee kaayaa deema. Rakkoo akkanaa yoo fidu rakkoo qofa sitti himeen deemu falallee itti kaayaa deema. Waan har'a dubbate keessatti egeree Itoophiyaatiif akkaataa rakkoo faruma itti kaayaatu deeme. Falli kana kabaasu akkanatti. Marii biyyoolessaa falli kana kabaasu akkanatti. Lola deemaa jiru Itoophiyaan kabaatu akkanatti. Kana bakka siyaasa jechuun waan dubbatte irratti quc fala lafa kaaya. Waan dubbatte irratti quc fala lafa kaaya. Haasaa isaa isa dhumarra deebii dhageeffadhu. Rakkoo ka'e irratti waa hunda fala itti kaayaa deema. Waan inni jedhe kana guutuu kallattii yoo kaayan karaa qabata wanni marti jechuudha. Isa kana siyaasni. Kana olitti siyaasa beeka yoo jette namni si dhaga'uu qaba. Ofii keetii siyaasanyaa of godhuun qofti baqii miti. Namni si jalaa dhaga'ee namni kun dhugumatti waa'ee siyaasaa hin beekasiin jechuullee gaarii. Saniin gara kaanitti gisee mara nama 100 takka irra teettee mataan hin dhukkubsi. Nama 2-3 qabattee nama 5 qabattee sammuu nu garan galchina. Wallaahi nu dhukkubsitanii jirta. Maaliif jennaan siyaasanyaa ta'uun uummata amansiisuu danda'uudha qabda. Namoonni akka si jalatti yoonni jedhanii waan kee kana fudhatan ta'uu qabda. San fida dhuftee guyyaa mara nama 200-3 irratti mataan hadochuu kana nurraa lash godhaa isiniin jenna. Kanaaf siyaasa hayyoota kennaa dhiifnu dubbiin akkasii karaa qabatti nuti warri amma lafaa dhufaa jiru qabsoo Oromoo irratti egeree Oromoo irratti tokkummaa Oromoo irra hojjechuudha. Ijoollee bosona jiranis qabsaa'ota kenna ka alaa qabsaa jirus bifa kana yoo deemne andasna jedha. Qabsoon Oromoo akkanatti bu'aa argata jedhee amanaallee. Saniin gara kaanitti ani woboodha ati Jawaarii jettee dhagaa darbannaan suni rakkoodha Oromoodhaaf. Rakkoodha. Gaafa warri woboo garana bayaa warri Jawaar garas bayaan dhufte kuni waan hiikaa takka qabullee miti Oromoollee miti sun. Suni Oromoollee miti. Kanaaf akkanallee akka sirraa'u asumaan walii barbarsina. Nuti marroodhas Jawaaris. Qawwee qabatee kan lolaa jiru anaa miti. Marrootu lolaa jiraami ani yaada isaa san deeggaruudha. Qabsoo karaa nagaa qabsaa akka jiru Jawaariimi ani yaada isaa san deeggaruudha. Kanuma warra qabsoo jechuun waan biraa of keessan qabu. Yookaan Jawaar ta'e yookaan marroo ta'e kasiin jedhu si dogoggorsaa jira bar. Si dogoggorsaa jira. Jawaar waan sirrii hojjetaa jiraate falmamuu hin qabu. Marroo waan sirrii dalagaa jiraate falmamuu hin qabu. Isaanuu qabsaa Oromooti. Bifa kanaan akkasitti akka ufuma daaltan ergaa kana isinii dabarsa. Asumarratti dhaamnaa sa'aatiin deemee jira halkan qixxeedha. Galatoomaa warri nu dhageeffattan. Warri kunis warri viidiyoo kana dhageeffattan ergaan isinii dabarse kana itti yaadame. Anaa deebisuun duratti anaa waa jechuun duratti wanti inni haasa'aa jiru kun akkamii jedhi ufuma keetii gamaaggami. Sammuu kee kanallee gamaaggami. Isinii gala itti yaada. Kanuma isiniin jedha galatooma.